kabajamtoota daawwattoota keenya nagaa fi jaalalaan gara chaanala keenyaa dhuftanii egaa rantana keessummaa tokko qabannee isinii dhiyaannee jirra waan taateef keessummaa kana ittiin bashannanaa ittiin boharaa akkasuma irraalee waa barataa haga sagantaa keenyaa isa xumuraatti ittiin wajjin turtan abdii qabna. Duraan dursee keessummaan keenyaa yuunaa baga nagaa fi jaalalaan gara chaanala keenyaa nagaan dhuftan. Tole baga nagaan nu eegdan. Mee duraan dursee daawwattoonni keenyaa rantana isaaniif jecha imala goonee daawwattoota keenya wal isin barsiifne jennee si bira dhufnee jirra waan taateef egaa daawwattoota keenya namni kun yuunaadha jedhama artistii yeroo dheeraati walaleessaa fi barreessaa wantoota garaagaraatti walumaa galatti muhaadaraa hedduu irratti affeeramuudhaan kan beekamu jechuudha. Nama kana wal isin barsiifna. Mee yuuna duraan dursee daawwattoota keenyaaf maqaa kan keetii fi akkasuma eessatti akka dhalatte fi kanneen kana fakkaatanii akka wal baratan jechuu barbaade. Tole akkuma beekamu hojiin kiyya aartiidha waan ta'eef karaa walaloo kanaan dubbiin kiyya naa qal'aanidha. Saniifiyyuu karaa walalootti wal bara jechuu barbaade. Ergatti seenuudhaaf yoo waa fantarii maqaa koo barbaannan ayyuuna umarii baay'ee na beektanii haaroo magarii. Dhaloonni darasa jireenyis asuma jibba nama hin qabu yommuu tasuma rabbillee hin beeka dubbiin akkasuma. Rabbillee hin beeka dubbiin akkasuma. Wal barnoota gaarii isiniin jedha. Godin tola kishin maashaallah wal barnoota gaarii jechaa jira. Waan gaarii dhagaa walaleessaa bira jirra waan taateef amma yeroon kan walalooti waan biraa afaan biraatiin haasa'uun hin danda'amu. Walalooma saniin isin keessummeessi haa kun akka jechaa jira fakkaata. Waan gaariidha maashaallah mee duraan dursa yuunaadha walaloo sana walaleessuudhaaf wanti itti kakkaase yoo jiraat keessa bahuun hin jiru. Egaan walaloo fi wanti na kakkaase dursa yeroo ijoollee sirraayyuu kaasee jechuudha walaloo kanaa fi walalee isaaniin jaalladha. Egaan wama jaalatu san karama san baay'ee waan ta'eef ani walaleessitoota artistoota gurguddaa warra akka Alii Birraa fi Noo Goobanaa acee dabalatee jechuudha warroota aartiidhaan beekaman kana baay'een jaalladha. Warroota walaloo irratti dhiyaatan kana baay'een jaalladha. Inni baay'een hordofa. Saniif anilleen kennaa fi dandeettii rabbiin kiyya naa kenne kanaan gumaacha biyya lafaa kanaaf hamma ta'e tokko waa gumaacha jedhee waan yaadeef kanumaan kana qabadhee isin biraan dhufee maashaallah wanti nafin egaa walaloo garaa yoo rabbi fedhe inshaallah akkasuma walaloo barnoota irraa qabachuu dandeetta akkasuma waa'ee birootis mata duree biroo ta'e qabachuu dandeetta walumaa galatti walaloo kan inshaallah takkataa kan keessa deemtee nu daawwachiistee nu bohaarsita egaa osoo achitti hin dabrine wanta dagannee jira yoona beeka bal'inaan afaan jechuudha eessatti akka dhalattuu fi bakka san maqaa kana keessa dabalatee keessa osoo nu beektu bareedina fakkaate akka nama dhagarsi baratu. Tole ani kan itti dhaladhe dachii Oromiyaa godina Baalee barbaree ganda walta'ee darasaatti dhaladhee achumatti guddadhee achumaan jiraata. Maashaallah. Oromiyaa keessa jiraata. Naannoo nama keetti sun baha Oromiyaa jedhamtu immoo dhiha Oromiyaati immoo akkasuma handhuura Oromiyaa jechuu dandeenya. Handhuura Oromiyaa jechuu fi Finfinneedha. Garuu Oromiyaa keessaan baane Oromiyaa keessa walumaa galatti bahuma haa jennuun yeroo baha Oromiyaa jedhu warri akka tasaa achiin dhufan haanurra godhanii jalqaba iyyuu nurraa kaa'anii. Yaa salaam wantoonni itti nafini inni isa kana meeyyuuna walaloo kan kee fakkeenyaaf waa'ee barumsaa walaloo qabaatu taate akka tasaa ittiin osoo hin malee. Egaa walaloo mata dureen barumsa jettu baay'een jaalladhallee barnoota kana. Addunyaan barnootaan jedhanii miti. Addunyaan barnoota. So anillee barnootarraa walaloota keessanii gumaachuu fedhii guddaa qaba. Isin immoo carraa kana naa kennuu keessaniif hedduun isin galateeffadha. Walaloonni barataaf faayoo isaa jetti yaa ati barataa yaa hundee uummataa gariin isaa hojiin koo barumsa jechuun ni dubbata. Anis kan hin jedhu kanaa wasii mataa hubadhu yaa nama kan taate barataa. Kaayoo jiru isaa barumsa godhatee barumsi qarooma jedhee kan hubatee maatii fi isaa guddisuu keessatti yaa barataa cimaa gorsa koo cimaa barumsa barachuun madda qaroominaa jabaadhu baradhu hiyyaadii yoomumaa jedha. Hiyyaadii yoomumaa yaa hiyyaadina barnoota. Maashaallah hiyyaadina cimee barachuu waa jechuudha. Erga ajaa'ibaati. Waa'ee barnoota irraa jechuudha. Waa'ee barnoota amma kanuma si'atiin yoo ta'e baay'ee tokko dasana wayiidha. Takka ta'uu isaanii. Yoo waa wacii irra nu gosa. Walumaa kanarratti kamarratti yeroo amma ijoolleen shawwadamaa ni jiran
فاشين مجال أسودي من شو ده ما ويربو ساري إيه بطعم ما شاء الله وانت نفين فاشين وردفين سر جنسي كارا سمو قبل فد وفني شارع جنوني لا إله إلا الله ينقا جلو نار كان فينا آه يشينغا يونيرا فاشين جنان إيه بيتا وان جنا فاشين جتيري كم كوبي أفان أمارnya tuh كوبي sedih kofan berra gitu اوكي fa fashion jedhan mire kobe sedih kofa qaba fa si nai mire kobe sedih kana kofa amarnya mire akkasuma hii karratti kennani fashion kana namni ordu kana sedih kofa jedhan fa fasik no si shaytan na munafiq no jedhan namoota hedduun haati waan hawdu ha waan jedhamu walumaa galatti egaa hagamma kun artisti Yuna Umar kabajamtoota ta'uu daawwattoota keenya hagamma wajjin jiru keessatti baay'ee tokko galachuma wal fadhatin jecha qophiin keenya itti fufaa jira waan taateef haga isa xumura ammallee akka wajjin jiru ta'uu qabna mee gara biraatiin Yuna walaloo waa'ee biraa itti deebina mee waa'ee yeroo walaloo biraa waa'ee biraa osoo hin qabaanne mudannoo biyya kan keessatti aara hojii barreessitu kana irratti jechuudha fakkeenya namni aartiidhaaf bakka hedduudha dhiyeessu kun mudannoo garaagaraan qabu wanni si mudataa yoo akka tasaa ka jiraatu taate muuxuquu dandeetta yoo ammoo wanni si mudataa hin jiraanne bira baane ta'a. Egaa wanni na mudate guddaallee jiraachuu illee baatu kan barnoota irraa fudhatan jedhee yaadu wahiitu jira mudannoo jennaan mudannoo namni kakku nama kolfiisu bittaadha garuu immoo kun kanama giddu ka of nama yaadachiisu jedhu. Egaa akkuma dura siniin jedhe waan bittaadha. Xiqqeen irraa jalqabee osoo barreessu waan kana waa barreessu kana osoo namni koomantii kana baddaa gaariidha isinii jechuun ni barbaachisa warra ogummaa fi dandeettii waan akkanaa kana jedhamu walumaa galatti if jayinoomsuu fi if amantummaa waan jedhamu sana akkas maashaallah beekamtii hin qabne biyya hubbisaa beekamaan beekumsa hin qabne biyya rakkisaa jedhamaa miires osoo beekumsa qabdu beekamtii dhabdee biyya tanallee rakkisinii. Aha, walumaa galatti beekamtii wanta barbaachisaa tokkocha. Sirri gizee amma kana namoonni hedduun yaani dandeettii beekumsaa ulaagaa silaa guuttatan qaban sababa ammoo hawaasa biratti beekamtii dhabuu saniif jecha jijjiirama garaagaraa akka silaa qaarraa fiduu danda'an kan qabanii gizee ammaa mul'atoon akka ibsine walumaa galatti jijjiiramni beekamtii wanta akka barbaachisaa akkaan barbaachisaa ta'e ta'uu asumaan iyyuu hin hubanne jechuudha. Gara biraatiin mee egaa amma daawwattoota keenya walolatti dabarsee jechaa jiran fakkaata. Mee walaloo keessaa fakkeenyaaf waa'ee hiyyummaa fakkeenyaaf gizee hedduu amma dargaggeessi hiyyummaan jibba durummaallee jaalata akkasuma karaa durummaa kanallee ni jaafata karaa hiyyummaa kanallee balaaleffata waan akkasii jira mire mee kanarratti wanni itti yaaddee dargaggeessa kennaaf fakkeenyaaf dargaggeessi bakka kana naa fayyadamu bakka kana haa ganaa jettee wanni itti yaaddee waa'ee hiyyummaa fi durummaa kanarratti barreessu yoo jiraate. Okay. Injira. Hiyyeessaaf dureessa jedhee barreesse nama lama taanee dubbisne yeedaloodhaan barreesse yeedaloo malee dubbisne warroonni ilaaluu barbaadan yuutuubii bayaan aliyyi jedhu jala seentanii ilaaluu hin dandeessu qoosaa hiyyeessaaf dureessaa waggaa sadii dura jennee maxxansinee jirra yuutuubii bayaan irratti ilaaluu hin dandeessu yeedaloo malee dubbisne yeedaloodha yoo isin dubbise immoo akkam nagaa qabdu yaa abbaa qabeenyaa ana tuffatanii sin qabu jabeenya akka keessan tahuu akkami dandeenya situu nama boonsaa yaa badaa qabeenya karaana nyaatamaa akkam nagaa jirta aftaanii tahuu yaa karaanaa hiika jireenya dukkanaa ifatti jijjiirta natuu beeka jettee garmalee dirqirta. Hiyyummaa qoffisu amma maaliif jirta? Jedhaa bal'ina isaa yuutuubii bayaan alii jedha seentanii ilaaluu dandeessanii isiniin jedha. Maashaallah. Hiyyummaa qoffisu amma maaliif jirtan gaa hojii mana daawwattoota kennaa haa jedhu. Gaaffiidha. Gaaffiidha. Waan itti jiranillee fakkeenyaaf hojjetaa jiru jira. Barataa jiru jira. Kan yeroo isatti fayyadamaa jiru jira. Walumaa galatti waan itti jirtan bakka jirtanirraa koomentiidhaan jala nu hafaan jennaan. Maashaallah. Kun isa kana gara biraatiin ammoo sagantaa keenya amma gara xumuraarra geennee jirra waan taateef egaa wanni karaa kana chaanala kanaatiin ati dhaammachi yoo ka jiraatu taate ergaa xumuraa itti walii galaan dabarfachuu hin dandeessu. Egaa ani wanti dhaammadhu yoo jiraate jabaa ofii abba jabeeffataa jedhama. Artistii yookaan munashida keenya Usmaan Adam deemadda yeroo nashida isaanii eebbisiisatan jajjabeessu jecha maalan jedhan beekan. Baharraa kana sababaan isaanii baga ittiin si gahe jennaan shi Usmaanii jedhee ka'ee namni eebba fedhu har'a as deeffata uummanni sagalee keessirri dhageeffata
gorsa irraa fudhatee hojii sirreeffataa jabaadhu siin jedha jabaa nama ofii abbaa jabeeffataa jedhee. Masha So jabaa nama ofii abbaa jabeeffataa waan ta'eef hundi keessaniyyuu chaanaala albab tuubii subscribe godhuudhaan cinaa dhaabbadhaa jabaa ofii abbaa jabeeffataa haa jabeeffannuun isiniin jedha. Masha Allah. Kanagatti. Ulfaadhu wayyamee egaa maqaa chaanaala keenyaatiin bakka kanatti sagantaa kan kee yeroo kan qaalii kabajjii asitti margamu keessatti atillee baay'ee tokkoon bira galata guddaa qabda. Egaa kabajamtoota fi daawwattoota keenyaa gammaa waliin turre artistii Yuunaa Umar jechuudhaan kan beekamu yoo dhufee karaa chaanaalaatiin illee dhufuun isaa waan inni waan taateef chaanaala dhuunfaa namni kun banachuudha qaba. Karaa feesbuukii akkasuma yuutuubii fi tiiktookii kanneen kana fakkaatan yoo dhufee dhufaa jira waan taateef achirraa wanta filaa ergaa inni dhuunfatti qabu hordofuu fi jala deemullee akka hin daganne asuma hin jenna. Haga man waliin jiruu keessaniif baay'ee tokko ulfaadha galatooma chaanaala kana subscribe like share gochuudhaan akka keessaa baatan hin jenna. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.